qabsoo qeerroo bilisummaa irraa kenname. Akeeka qabsoo qeerroo bilisummaa Oromiyaa irraa kenname. Akkuma beekamu torbaan tokko dura jechuun waxabajjii 29 bara 2020 erga mootummaan nama nyaataa sirna nafxanyaa geggeessu goota fi qabsaa artist Hacaaluu ajjeesee as bifa garagaraatiin qabsoon uummataa diddaa mootummaa PP eegalamee jira. Qabsoo kanaan kan rifate mootummaan PP uummanni Oromoo akka walitti dhufee goota isaa hin awwaallanne gochuudhaan sirna awwaalchaa goota Oromoo gooticha artist Hacaaluu Hundeessaa dhoksaadhaan raawwatee jira. Sana booda fi awwaalcha duras qabsaa'ota Oromoo uummata kakaasanii haqa Hacaaluutiif falmisiisan jedhan hunda manidhatti guuranii jiru. Ammas guuratuma jiru. Erga waggaa lamaatii as gocha mootummaan abbaa irree sirna nafxanyaa gaggeessu kun raawwatu hunda hanga filannoon ga'ee ofirraa buqqaaf nutti jenne hooggansa keenya hidhamaa fi doorsifamaa ture yaadan bira dhaabbannee guyyaa filannoo eeggachaa turree jirra. Amma wanti hunduu daangaa darbee jira. Kanaafuu torbee dhufu jechuun adoolessa tokko bara 2012 irraa eegalee Oromiyaa keessatti sochiin kamiyyuu hin taasifamu. Kanaafuu namni keenya guyyaa boruu fi iftaanii jechuun 29 amma 30 bara 2012 waan isaaf barbaachisu bitatee akka of qopheessu ibsina. Kanaafuu kallattiin gaafa tokko bara 2012 irraa eegalee guyyaan jiru torbee qaanqee bilisummaa jedhamee moggaafamee jira. Dhiigni Hacaaluu manatti galchee nun teessisu. Jawaar Muhammad abdii kiyya ummata kiyyaa fi Waaqayyoo qofa jedhee nun dhaadachaa ture. Har'a mana keessaa nu dhageeffachaa jira. Hooggantoonni ABO kanneen akka Abdii Raggaasaa, Amaan Filee, Mikaa'el Booranaa, Yaasoo Kabbabaa fi qabsaa'onni hedduun kaleessa ummata isaanii abdatanii qabsoo karaa nagaa gaggeessuuf gara biyyaa galan har'a mana hidhatti nuuf jedhamanii dararamaa jiru. Obbo Baqqalaa Garbaa fi ijoolleen isaa sababa tokkoon malee hidhatti darbatamanii birmannaa keenya barbaadaa jiru. Walumaa galatti Oromoon hooggansa dhabee yeroo akka sabatti jiraachuu dhabuu keessa seenee jira. Nafxanyaan immoo kanaan dura qaroo Oromoo yoo ajjeemne honkoraa ka'uun hooggantoota isaanii yoo hin torbaan tokko facanii galu jechuun baacaa turan. Yoo gallee teenye baacoo nafxanyaa kana mirkaneessuuf ta'a. Du'a Hacaaluu fi hidhamuu hooggantoota keenyaa kanaan gallee teenya akka sabatti jiraachuun keenya kana booda gaafii keessa gala. Kanaafuu gaafa guyyaa tokko bara 2012 irraa eegalee tarkaanfiiwwan fudhataman. Tokko daandiin Finfinnee geessu kallattii hundaanuu ni cufama. Tokko tuqaalama ibsaa fi bishaan Finfinnee geessan hundiyyuu ni cufama. Tokko tuqaa sadii konkolaataan akka socho'u eeyyamuuf ambulaansii dhukkubsataa deddeebisu qofa inniyyuu sakatta'iinsi godhameefi darbuu qaba. Tokko tuqaa afur waajjiraaleen mootummaa uummata dararuuf oolan kanneen akka waajjira gandaa, buufata poolisii, waajjiraalee nageenyaa, biiroolee kantiibaa fi manneen qopheessaa hojii diinummaa uummata irratti yoo geggeessan tarkaanfiin qeerroodhaan irratti fudhatama. Kanaaf akka of sirreessanii fi aantummaa uummataa qabaatan itti dhaamna. Tokko tuqaashan milishoota gandaa gocha farrummaa uummata irratti bobba'an irraa meeshaan hiikamee jaarsolee biyyattiin namoota leenjii loltummaa qabanitti akka hidhamu ni taasifama. Tokko tuqaa ja'a namoota hojii basaasummaa hojjetan sirritti adda baasuun akeekkachiisa tokkoon booda yoo sirraa'uu baatan tarkaanfiin madaalawaan irratti ni fudhatama. Tokko tuqaa torba namoonni Oromiyaa keessa guyyaa fincilli kun itti geggeeffamu kana keessa imala baatan daandii waan hin jirre rakkoo isinirra ga'u hundaafuu isinumatu itti gaafatama.
lama waamicha qeerroo irraa poolisii oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaaf darbe lama tuqaa tokko sirna kufaa jiru kanaaf jettanii ummata keessan in ajjeesina lama tuqaa lama poolisiin oromiyaa fi ilmaan oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessa jirtan ummata keessan cinaa hiriirtanii dantaa ummata keessanii akka eegsiftan fi ummata keessan akka baraartan waamicha obbolummaa isiniif goonam sadi hubachiisam qeerroon qabsoo kanarraa qooda fudhattan hundaan walitti bu'iinsa sabaa fi amantii akka hin taasifne of eeggannoo cimaan taasifamuu qaba. Qabsoon keenya sirna waliin akka hin ta'e sirriitti hubachuun isaa ni barbaachisa. Oromiyaan ni bilisoomti. Injifannoon uummata Oromootiif kan jedhan qeerroon kun adoolessa 5 bara 2020 Finfinnee waabeeffachuudhaan dhaadannoowwan akkasumas immoo miiran guutan mootummaa abbaa irree kana faana jiraachuu hin dandeenyu jechuun qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa kana baasen egaa ibsa ittaanu mootuu qabannee walitti deebina amma kan qabannee jirru kanuma guyyaa gaarii galatoomaa isiniin jechuu barbaanna.